Galanni kan rabbii haa ta'u duraan dursee rabbiin hin galateeffadha. Saayidoon fayyee gara manaatti galuu isaa manni duwwaa ta'ullee galuu isaatiif hedduu takka rabbiin galateeffadha jechuudha. Galanni kan rabbii haa ta'u saayidii keenyaa baga nagaadhaan galtee baga rabbi si fayyifatee siin jedha. Oduun dhageenye oduu biraati hanga sammuu isaa gatee nama dagatee nama iyyuu yaadatu kan jedhamudha jechuudha kan nuti dhageenye garuu rabbiin kana hunduma keessaa si oolfatee baga nagaadhaan gara manaatti si galcheessiin jedha. Kana taasise nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii an nagaan qaba galata rabbi. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo haala mijataa keessan jiru garuu viidiyoo isaanii argee tanan akkasumas saayidoon gara hospitaala bahee gara manaatti galuu isaatis argee baay'ee takka gammade. Kanaafin egaa gammachuun makoo ibsachuu fi amma takka immoo dhaamsa xiqqoo ishee Sumayyaadhaaf dabarsuudhaaf fi akkasumas Saayidoodhaaf dhufe jechuudha. Egaa Sumayyaan dhaamsa keenya waan dhageessu miti garuu tarii bultee ishiitti dhaga'amuu danda'a. Dhaggeeffachuu dandeessi, dhaga'uu dandeessi jechuudha. Rabbiin sodaattee akkasuma kunoo innis baallaa ejjii shaalloo jechaanii jira. Rabbiidhaan si qabeen jira. Allaadhaan si qabeetiin jira. Ijoollee koo na jalaa karaatti hin qisaasessinii. Ijoollee koo ofii keetiif illee nafaana jiraachuu hin barbaaddu yoo taate ijoollee kan koo nama baay'eetu jira achi namoonni hin beeku firoota baay'een qaba achi keessaa ijoollee koo achi isaan bira naaf kaa'ii akka ijoollee koo argu jedhanii dhaamsa dabarfataa jira jechuudha. Ammas jechuudha nuti illee wanti nuti jennu jechuudha. Kasuga manoor kadabbarash ማለት ነው. Yoo isa wajjin jiraachuu si dabbare kasuga manoor ካልፈለግሽ ልጆቹን ይዘሽ እንዳትጂ ለምን ብዙ ነገር እንትን ላችኋል ማለት ነው። ዋባየቱ ሲንገጠሙ ደንዳ ዋባየቱ ሲሞደቹ ደንዳ እኛ አንቺ ምን ወድሻለን መቼም ምን ወድሻለን ለምን እነዚህ መማም ጆሌ አከናባሪ ሄዳን ካናኑ ከኒቴ ታንታደ እና ከናፍ ይጀቹዳ ለምን namni ሲጀመር ረቢ ጀቹዳ ናመተኮ ጅቢ እንጀዶ jaalladhu surma iyyuu jaalala ofii keetiin of jaalattu caalchisi jaalladhu jedha nama tokko jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti eenyuma iyyuu hin jibbinu ni jaallanna nama kamiyyuu jechuudha. So isa waliin jiraachuun yoo si dabbare dirqama qabdu jechuudha. Dirqama qabdu isa wajjin jireenya jiraachuu si dabbare dirqama qabdu. Garuu immoo daa'ima isaa irraan fageessini maallaqa qabdaa farkaa ammaaf ta'uu danda'a. Maallaqa baay'ee farkaa qabaachuu dandeessa. Maallaqni aga fe'ee yoo baay'ate jechuudha. Aga fe'ee yoo baay'ate umurii kee guutuu sin fayyadu. Maallaqni umurii kee guutuu sin fayyadu. Kan si fayyadu jireenya kan keeti jechuudha. Kan si fayyadu bultii keeti. Kan si fayyadu mana keeti. Yoo mana keeti waliin bareeffattee ilmoo kee fi abbaa ilmoo keetii waliin jiraattidha. Kan sirraa bareedu jechuudha. Malee ala jettee qilleensa of galchitee waa meeqa keessa seentee sirraa hin bareedu sirraa fokkisa yaa buleetti teenna si gorfanna akka buleetti teennatti jechuudha hin dhageetta wadaate ijoollee tana fuutee irrakkisiniiti innillee kunoo si kadhataa jira rabbi sitti waamaa jira ijoollee tana fuutee bahaararraan isin deemin wala beerutii maaloo mindinoo beerutee isaanatti dhufte maqaa rabbiiti micayyoo beerutii takka faana haasaa ture beektanii edda sila amma kanaaf inni akka jedhanatti fakkaate. Inna takkatu Saawudii takkatu Dubaay kan jettu dhiisi. Dubaay Saawudiin maa bu'aa siif hin qabu jechuudha. Ilmoo kee fi mana kee fi abbaa manaa keeti kan siif bu'aa qabu. Yaa Sumayyaa inni geessa jechuudha. As torgomattee dhaga'uu dandeessa. Tarii akka carraa qilleensu barraree ka'ee sagaleen akkasitti iyyuu kanaafillee ta'e raawwatee si bira dhufuu danda'a sagaleen koo kun. So kanaafiyyuu dhuguma jechuudha dhuguma rabbiin sodaatta yoo ta'e rabbi sitti waamaa jira innis daa'ima kana fuutee karaa bahaararra hin deemini karaa kamiyyuu hin deemini biyya galuu barbaadda kunoo inni iyyuu siifin sirreessa waan barbaachisu hunda siifin guuta siifin sirreessa biyya galuu barbaadda yoo taate siin jechaa jira. So kanaaf iyyuu daa'ima kana karaatti nambisini daa'ima kana irrakkisini ofii keetiif sirrakkatini namni har'a hoy siin jedhu kuni boru namni takka sibratti hin argamu qubaa kee rakkatta daa'ima kana qubaatti rakkista daa'ima kana
fundura isaanii jalaa dukkaneessita. So kanaafiyyuu dhaamnuti nuti siif qabnu yoo jiraate jireenya isa faana jiraachuu itti fufuu hin barbaaddu yoo taate daa'ima tana karaatti nambisin. Daa'imti ati biyyuma sana keessa yoo jiraatti si dirqamsiisu bar dirqaman qabdu. Innis dirqamaan nafaana jiraadhu siin hin jiru. Dirqamaan nafaana jiraadhu siin hin jiru. Fedhan qabdu taanaan isa wajjin jiraachuu yoo fedha qabaachuu baate dirqamaan nafaana jiraadhu siin hin jiru jechuudha. So garuu daa'ima walirraa hin fageessina. Daa'imti walirra haatiif abbaadhaan gargar fagaatte taanaan sammuu isii waan hin taane qabattee guddatti jechuudha. Daa'ima tanaaf jedhaati walitti araarama. Daa'ima tanaaf jedhi yaa Sumayyaa Saayidoon kun si kadhataa jira jechuudha. Daa'ima tanaaf jedhiiti balleessi inni si balleesses hin jiru. Balleessi inni sitti balleesses hin jiru. Yoogaa haadhuma manaa sana fuudheedha. Maaliif fuudheedha? Isa immoo teessee waliin haasa'uu dandeessaa turteeyyuu. Teessee waliin haasa'uu dandeessaa turteeyyuu. Tarii immooyyuu waliin isin haasa'u yoo jette dursuma itti himte fageenya kanarra qilleensa kana keessa daa'ima kana fuutee asiif achi qisaasessuu dhiiste mana biraa baatee kireeffattee jirta. Kireeffadhu. Hiriyoota qabamiti reeknoo. Hiriyoonni hin jiran. Hiriyoota isaa waliin haasa'iitii wantoota jiru hundumaayyuu ofirraa murtini gochuu dandeessa jechuudha. Walanni kaasaas ofirraa buusuu dandeessa. Garuu immoo daa'ima kana walirraa fageessuu hin dandeettan. Daa'imti haadhas abbaas argaa guddachuu qabdi. Yoommoo isiniif danda'amaa ta'e waliin jiraattanii daa'ima kana guddifadha. Kanadha kan nuti isiniif dhaamnu jechuudha waan biraa miti. Ayyoo hojii keenyaadhu kana hundumaayyuu kan fide siidha yaa ayyuu maal goonaa miti. Atis maal goota egaa silaa waaqni keessa kee jaalala sana kaa'e kanatu si rakkise si'isi garuu mooyyuu yaa Saayido ila osoon jechuudha gaafa niitittii sun hidhattee mana qayyaranna jettee sana sagaleen kan koo gadeen jenne dhugaa warreen viidiyoo koo gizee sana hordofaa turtan yoo jiraattani yaa Saayidoo jedhe yaa Saayidoo deemi asin taa'iniiti deemi ilmaan tee dhabda deemi jarattiin kun gudiisi gootii lakkii jedhe iyyaa ture jechuudha. Iyyi kiyya gaafa sana ni iyyi suni amma kunoo gara boo'ichaatti na jalaa qayyaramuudhaaf deemaa jira. Iyyee boo'utti darbuudhaaf deemaa jira jechuudha. So kanaafiyyuu daa'imti kun akka qubaatti tangalaataa jechuudha urfarratti qilleensa kana keessa akka nama raran guyyaa kaleessaa innaasiin qilleensa kana keessa akkasittiin deemtu jechuudha. Tayyib namoonni kaleessa si waliin jechuudha Sumayyaa dhaggeeffadhu. Hin dhageettamiti afaan Oromoo dubbachuu dadhabda malee. Sheer godhaa Sumayyaa biraan nagaa maaloo. Warreen Sumayyaatti dhiyaatan sheer godhaa biraan nagaa. Dubbachuudhumaa dadhabaan jiraani dhugaa rabbii dadhabeetiin hin jira beektanii baay'ee hojii hojjetaa oolee baay'ee tokko dadhabeen jira. Innaa kanaafiyyuu yaa Sumayyaa daa'ima lamaan kana baattee asiifachi hanga tangalaattaatu manuma kee ifattee mana ho'aa keessa jiraachuu si wayya asiifachi tangalaatta'iniiti deebi'i please deebi'i si kadhataa jirra deebi'i siin jennee bara. Deebi'i mana keessiif wayyaa deebi'i abbaa manaa keessiif wayyaa namni kamiyyuu haati keeyyuu yaa habibti haati keef abbaan keeyyuu jechuudha gaafa ati harkaa qabdu qofa si jaallatan harka rabbii dhugaan isinitti dhaggeeffadha gaafa isin harkaa qabdani isin jaallatan jechuudha haati keessaniif abbaan keessanu gaafa isin harkaa waa dhabdani eessaa deemtii dhufti immoo kun Isa joortii siin jaa haatumti keef abbaan kee jechuudha ati irraa baatee irraa fagaattee xiqqoo akkas irraa fagaatteetti deebitee dhufta taanani namni si jaallatu tokkoyyuu hin jiru dhugaa rabbii namni nama jaallatu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Orma dhiisati haatiif abbaaniyyuu nama jibbanii gaafa harkaa dhaban. So kanaafiyyuu jireenyuma kan kee wayya. Abbaan manaa kee immoo jechuudha yoo dhabdes abbaan manaa kee waliigaltee qabda taana yoo dhabdes yoo argattes gammachuun kee gammachuudhuma jechuudha. Gammachuun kee gammachuudhuma. Dhugaan bakka akkasidha jechuudhaan isa dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa isa rabbiin isinitti himaa jira. Yoo dhabes yoo argadhes tokkuma bakka maaliyyinatti hin qabu. Minum liyyinatti hin leenye. Lamin bakka gammachuu qabda jireenya keetitti. Jireenya keetti gammachuu qabda taanaan omaa wanti sitti talatu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha anis dhugaan isinitti himaa.
ani gammachuun qaba jireenya kootti jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni baay'eenuu amala kana akka qaban nin beeka. Maaliifin jireenya ofii nama gammachiisti, bultiin keessi gammachiisti, keessattuu gaafa ilmaan walitti horattee jettee ni gammadda bakka jireenya kan kee jettee jechuudha. Hedduu takka itti gammadda. So kanaafiyyuu jara kana rabbiin walitti isaan haa deebisu, rabbiin nageenya isaaniif haa buusu, rabbiin araara takka isaaniif haa kennu jidduu isaanii keessatti rabbi araara haa buusu. Akkasuma ayyuu ishee asii boosu kanallee rabbii isheedhaaf illee nageenya isiidhaaf haa buusu. Didamtummoo Sumayyaan hin ta'uu jettee diddima isaanuu hin barbaadu jettee diddi yoo taate ayyuu dhiisi bakka Saidoo. Dhiisi bakka ayyuu haa heerumtu deemtee isiin waan gatii isii kaffaltee firta miti maatii isiitii gabbara kenniteetta miti ilmootee immoo kasii caalu hin jiru. Ilmootee kasii caalu hin jiru jechuudha. Walii galtanii yoo ati ayyuu dhiiste nin deebi'a siin jetti yoo taate dhiisi bakka dhiisi ilmoo kee kasii caalu hin jiru. Ilmaan lama nama tokkoof jettee ilmaan lama dhabdaare. Kanaafiyyuu dhiisi bakka ishiniyyuu nin dhiisa jechaa turte immoo bakka nin dhiisaa to'alloo bakka jechaa turte. So ishinis bakka haa jabaattu rabbi ishee haa jabeessu kan biraa jaarsa biraa barbaaddattu bakka ofirraa dhiisiti waan ta'e intini jedhi. Namuu namaan illee itti dawwalchiisiti bakka hiriyoota isinis balaashi jettan deemtanii barbaaduu qofa osoo hin taane nama isinitti dhiyaattu. Namni isinitti dhiyaattu isinitti dhiyaatu jira baramma namni tokko haadha manaa gara abbaa manaattis gara haadha manaattis kan jaalala qita qabanii jiran. Fakkeenyaaf amma ani jechuudha social media kanarra ibsishaa fi makii qixuman jaalladha jechuudha. Dhugaa isa rabbi tokkichi na arguudha. Makii fi ibsishaa qixuman jaalladha. Yeroon itti haasaallee haasa'uun gara keessatti illee osaan dubbise makiis ni dubbisa isas ni dubbisaan jechuudha. Ahaadi dhugaa rabbi. Maaliifin bakka jaalalli ani isaaniif qabu wal qixa jechuudha isaan lachiifu. Qixuman isaan jaalladha dhugaa rabbi. Inna kanaafiyyuu namni akkanaaf jiraachuu danda'a. Namni akkanaa kuni egaa akka namni sun walitti deebi'u hin barbaada beektanii akka namni sun walitti deebi'ee jireenya nama sanaa bareedee namni sun jireenya gaarii jiraatu hin barbaada. Kanaafiyyuu namni akkasiifaa yoo jiraates jechuudha isin keessa namni isin lachuu jaallatu namni isin lachittuu akkasitti haasa'u garaa qulqulluu jechuudha. Fakkeenyaaf namni gizee amma gubbaatti kolfee raawwate keessa isaati sharrii biraasitti yaada. Nama akkasii osoo hin taane nama bakka jira miti nama itti amantanii namni kun ana waliin jira nama kana ni jaallata ni jaalladha kan jettan takka akkasitti nama akkasii yoo qabaattan faa Saidoo jechuudha. Nama akkasitti dawwalchiisii eessa akka isheen jirtu bilbilaan jechuudha. Amma lukaan walii gaddeemtanii lukaan walii gaddeemanii nama barbaaduun dura feebara dhugaa isa rabbi lukaan deemanii nama barbaaduun dura feebara. Amma maal bilbilaan jechuudha. Bilbilaan hiriyoota isii nama sitti dhiyaatu yoo jiraate akkasittiin itti dadawwalchiiste eessa akka isheen jirtu bakka jira miti. Bakka akkasittiin iccitii irraa fuutanii bakka isheen jirtu sanatti itti dhaqu. Kana jechuudha furmaanni isaa. Furmaanni jiru kanuma jechuudha. Malee ganaa lukaan deemtanii nama iyyaafattanii lukaan deemtanii hin danda'amu akkasitti hin danda'amu. Tokkoffaamoo bilbila ofii keessanii bilbila keessanii bilbiluu osoo hin taane bilbila hiriyoota isiin nama isiin jaallattu bakka nama isiin jaallattu nama isinitti siqu nama silaa akka isin waliin jiraachuu barbaadan jira miti nama akka isin waliin jiraachuu barbaadan yaadu nama amala kana qabu akkasitti nama kana itti dawwalchiista jechuudha. Itti dawwalchiistee eessa akka isheen jirtu akka isaan gaafatan taasista. Sanaan booda bakka jirtu isiin himte qaxxettee dhatta bakka sanatti dhattee waan haasoftee yoo isiin lakkisifana jiraadhu yoo jettes hin dirqamsiisin jechuudha. Tokkoffaa maaliifilee situ balleesse dursa waan ta'eef jechuudha. Osoo mari'atiin osoo omaa hin jedhin dhattee raawwattee intini keessa galtee jirta waan taateef hin dirqamsiisin jechuudha. Ishiin sifana jiraachuun barbaadu sin jette hin dirqamsiisin. Garuu immoo rakkina kana waan qabduuf rakkoo kanaafis sirraa fagaadhe osoo siin jette rakkinni sun furmaata itti argama yoo ta'e rakkinichatti furmaata fiduu furmaata ittiin argamu yoo ta'e immoo rakkina kee baattee taa'uu jechuudhaati Saidoonis. Sitti sin murteessina maal goonare amma bar maqaan iyyuu nu badee dhugaa rabbi garanaa intalli isiin kun maqaa nu balleessite garasii isiin sun dubartii nu jedhani baramma dubartiin akkana goote dubartiidha.
waan jiru dhageessanii intina abdiin dubartoonni jedhe bar dubartoonni hojii isin gootammoo maali dubartoonni kun nuti ani dhiira sitti fakkaata kanan iyyaa jiru karna agarsiitti deeme anis dubartiidhuma ajaa'iba qabda abdii atimmoo dubartoonni hin jenne hojii keenya dhabbo maal jechuudha dubartoonni jedhe akkasii kabajamtoota hordoftoota koo namoonni haaraan akka carraa gara chaanaal kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya taa'adha. Egaa jara kana rabbi walitti isaan deebisu isiniin jedha akkasuma namoonni maatii biyya taatanii jirtan laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa kan hundumaan gootaniif galatoomaa isiniin jedha hanga waan biraa qabannee walitti deebinutti nagaa fayyaatti nuuf tura baay baay.